beeka beektota hundaan olii beekaa damati Dugalatake siifan shubbisa Dugalatake siinan guddisa Dugalatake galata guddaa Dugalatake atiin qabdu mudaa Dugalatake Dugalatake Nagaa faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakkuma jirtanitti hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa jirtu nagaa kun jira galata rabbii haa ta'u baga jiraatanii baga nagaan gara mana kootti dhuftanii isiniin jedha warroonni haarawaa taatanii subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalamaa isiniin jedha warroonni maatii koo taatanii na jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jedha galanni keessan guddaadha. Isinan jaaladha isinan kabajaa naaf jiraadha isiniin jira hunduma keessaniyyuu har'a mata duree gabaabduu tokko irratti dubbachuu dhufe jechuudha. Innis immoo namoonni hubatoonii dhaggeeffachuu jaalatu namoonni hubatoo hin ta'in immoo yookaan namoonni hubannootti hir'uu immoo haasa'uutti ariifatu kan jedhudha jechuudha. Akkuma beekamu yeroo baay'ee namoonni hubannaa qabanii namoonni yaada gaarii yaada bilchaataa qabanii nama dhaggeeffachuu jaalatu jechuudha. Yeroo baay'ee nama dhaggeeffachuu jaalatu haasa'aatti hin ariifatani jechuudha. Yaada isaaniif ta'ullee yaada isaaniif hin taanellee waluma qixa dhaggeeffatanii isa isaaniif ta'u fudhatanii isa isaaniif hin taane immoo dhiisuu jechuudha. Namoonni hubannaa qabanii yaada bilchaataa gaafa yaada tokko kaasan akkasuma yaada gaafa kennanii yaada bilchaataa kennu bilchaataa yeroo dhamman fakkeenyaaf kun ta'uu qaba yoo jedhanii kan namni tokko ta'uu qaba jedhee taasisu osoo hin taane yaadni kun dhuguma galma ga'uu qaba irratti hojjechuun qaba jedhanii yaada bilchaataa kennu jechuudha. Akkasumas immoo namoonni hubatoonii amanamoodha jechuudha. Nama kamiifiyyuu hin amanamu isa guddaa isa xiqqaa isa beekaa fi isa wallaalaafis qixumatti amanamu jechuudha. Maaliif hubannaa qabu namni tokkoyyuu akka isaan irratti miidhamu hin barbaadanii waan ta'eefiyyuu nama kamiifiyyuu amanamummaatiin hojjetu jechuudha. Amanamummaatiin wanti namni tokko itti kennate wanta namni tokko akka inni raawwatuuf wanti jedhe sana karaa qajeelaaf karaa sirriitiin amanamummaatiin nama hundumaatiif qixatti amanamu jechuudha. Akkasuma namoonni hubannoo qabanii obsa qabu jechuudha. Namoonni hubannaatiin nama dhaggeeffachuu jaalatanii obsa qabu hin obsu jechuudha. Namni yoo isaan arrabsee namni yoo isaan lolee namni yoo isaan kan barbaade isaaniin jedhee hin dhaggeeffatu hin obsu jechuudha. Dafanii hin dubbatan nama dhaggeeffachuu jaalatu waan ta'eef hanga barbaadan yoo miidhaman illee callisaniitu dhaggeeffatu jechuudha. Callisaniitu obsu jechuudha. Namoonni hubannaa qaban jechuudha. Namoonni hubannaa qabanii namoonni hubatoonii dhaggeeffachuu jaalatanii milkaa'ina qabu. Isaan namoota milkaa'anidha jechuudha. Maaliif iyyuu waan hundumaa hubatanii hojjetu waan ta'eef waan hundumaa itti yaadanii xiinxalaniitu hojjetu waan ta'eef iyyuu wanti isaanii hubannootiin hojjetan suni milkaa'ina qaba jechuudha. Dhumarratti hin milkaa'aa fi isaan namoota milkaa'oodha jechuudha namoonni hubannaa qaban. Akkasuma namoota kaayyoo isaaniif cichoomina qabanidha jechuudha. Namoonni hubatoo ta'an, namoonni nama dhaggeeffachuu jaalatan, namoonni nama kamiifiyyuu iddoo qabanii isaanii kaayyoo isaaniif cichoomina qabu jechuudha. Na dubbatamu diddee cichoomina qabu jechuudha. Saniifiyyuu namoonni akkasii hamma waan tokko karoorsanii hamma galmaan ga'anitti biraa hin hafanii jechuudha. Kaayyoo isaaniidhaaf fiiguu malee dantaa waan biraa hin qabaatan jechuudha. Dantaa nama jibbuu, dantaa nama arrabsuu, dantaa maal kana of keessaa hin qaban. Isaan kaayyoo kaayyeeffatan wanta gochuuf yaadan hundumaa gochuudhaaf gara fuulduraatti namoota jajjaboo namoota cichoomina qabanidha jechuudha kaayyoo isaaniif.
namoonni hubannaa nama geeffatu jaalatanii namoota nama jaalatan, namoota jibba of keessaa hin qabnedha. Namoota hawaasa isaanii jaalatan, namoota amantiidhaan nama hin qoone, namoota aadaadhaan wali hin qoone, namoota kamiiniyyuu sanyummaadhaan kamiiniyyuu nama hin qoonnedha isaan jechuudha. Namoonni hubatoon namoota nama dhaggeeffachuu jaalatanii isaan nama jaalalaatii jedhamu jechuudha. Anna saniifiyyuuti nu isa kam keessa jirra? Nu isa kam keessa jirra? Namoonni hubannoo hin qabne immoo isa kana gidduutti of madaalaa deemnaa jechuudha. Namoonni hubannaa itti hir'u immoo namoonni nama dhaggeeffachuu hin jaalanne immoo maal godhu isinitti fakkaate? Hin dubbatu malee galma ga'uu hin danda'an. Isaanii nama kaayyoo isaaniillee galmaan ga'uu hin dandeenye, namoota afaan duwwaatiin dubbatanii fixan, hojiitti hiiku warra hin dandeenye, wanta bilchaataa fi wanta dheedhiilee namoota gargar baasee hin nyaanne jechuun nyaanne yeroo isin jedhu dubbii tokko namni tokko hamma yaada isaa keessatti bilcheessee dabarsutti waan tokkotti hin hiiku jechuudha. Isaan garuu warroonni nama hubachuu hin dandeenye, warroonni haasawutti ariifatan kuni waanuma isaaniif ta'ullee waanuma isaaniif hin taanellee adda baasanii hin beekani jechuudha. Saniifiyyuu namoonni hubannootti hir'uun kun obsan qabanii, namaaf hin amanamanii, jaalala nama hundumaaf hin qabanii, yoo nama jaalatanillee namoota sinsinnaa'udha isaan. Maaliifiyyuu yeroo faayidaa isaanii nama jaalatu, yeroo namni isaan harkaatii yaada isaanii fudhate qofaa nama jaalatanii booda namoota nama gatanii deemanidha jechuudha isaan. Namoonni hubannaatti hir'uun jechuudha. Namoonni hubannaatti hir'uun isaan kana jechuudha. Obsuu hin danda'an tasumallee bakka amma si ajjeesanitti illee si biraa namoota hin deebinedha jechuudha. Namoonni haasaa qofatti ariifatan, namoonni hubannaa hin qabne, namoonni jireenya isaanii tasgabbii hin qabne namoota hubannaatti hir'uudha. Yoo hubannaa qabaatanii waa hundumaayyuu qixatti ilaalu jechuudha. Inni biraanii namoonni hubannaatti hir'uun nama arrabsuu, nama qooduu, amantiin nama qooduu, qomootiin nama qooduu, kallattii garaagaraatiin jechuudha. Bakka saffisoodha jechuudha. Jireenya isaanii keessatti haasa'aatiin saffisoo waan ta'aniifiyyuu waan tokko dafanii tarkaanfii namarratti fudhachuu barbaadu jechuudha. Osoo danda'anii, osoo humni isaanii danda'ee jechuudha. Namoonni haasa'aatti ariifatan, namoonni hubannaatti hir'uun kun nama tokko isaan biratti osoo arganii hanga afaan isaaniitiin ariifatan, hanga yaadni isaanii isaan dubbachiisu kana jechuudha. Nama tokko nama itti aaran sana, nama ittiin lolan sana, nama ittiin jibban sana osoo arganii dhugaa rabbii jechuudha ajjeesanii biraa deemuudhee yaadaan. Inna saniifiyyuutii namoonni akkasii kuni kaayyoo isaanii fi cichoomina hin qabani. Bakka akka bishaan gabateerraa asiif achi yoo kana argan kana fakkaatu, yoo kana argan kana fakkaatu jechuudha. Akkaataan fakkeenyaaf akkaataa miidiyaamatti fayyadaman illee hin beekani jechuudha. Miidiyaan kuni waan baay'ee nu barsiiseera. Waan gaarii sirraa barreera, waan hamaa sirraa barreera, barumsa sirraa arganneera, barumsa kan hin taane kan ittiin namoonni wal jibbanis ta'eera jechuudha miidiyaan kun. Namoonni hubannaatti hir'uun irraa barumsa argatu, irraa fayyadamu, irraa ittiin namoota ittiin wal baru, kallattii garagaraan bu'aa qabeessota ta'uu jechuudha. Namoonni akkaataa miidiyaa kanallee fayyadama beekanii namoota hubannoo qabanidha jechuudha. Namoota hubannootiin nama dhaggeeffachuu jaalatanidha jechuudha. Namoonni hubannaa hin qabne isaan kun faayidaa dhabeessa miidiyaalee akkatti fayyadaman hin beekanii, jaalala namaallee hin qabanii, nama kabajuullee hin danda'anii, namaaf obsa hin qabanii, namaaf oo'uu hin danda'anii. Isaan kun jechuudha namoota kaayyoo isaaniifillee cichoomina hin qabne,
namoota waan dubbatanillee galma ga'uu hin dandeenye namoota afaan duwwaatiin haasa'an jechuudha. Yeroo baay'ee miidiyaa kana irratti maal argina namoota bakka ariifatoo namoota haasa'aatiin ariifatan namoota nama arrabsutti ariifatan namoota nama qeequtti ariifatan malee namoonni nama gorsuu nama dhaggeeffachuu yaada nama tokko hubachuu danda'an namoota muraasadha jechuudha. Isaan kun namoota muraasa namoonni yaada namaa hubatan harki caalaan garuu namoota nama arrabsuutti ariifatan namoota hubannaa hin qabne namoota sammuun isaanii bara tokkollee jijjiiramuu hin dandeenye namoota yeroo hundumaa waan badii waan jibbaa waan bakka nama balleessu yaada oolan namoonni hubannaa hin qabne innaa saniif iyyuuti namoota hubatoo ta'uu qabna namoota hubannootti hir'uu ariifatoo ta'uu qabna nu isa kamachi keessa namoonni baay'een ani hubataadha ofiin jedhu garuu haasa'aan isaanii ilaalchi isaan namaaf qabanii dhugaa dubbachuuf sirrii miti jechuudha. Sirrii miti saniif iyyuu nu isa kam keessa jirra warra kam keessa jirra warra hubatoo keessa jirra moo warra hubatoo hin ta'in keessa jirra moo warra akkamii keessa jirra bara kana keessa jechuudha. Bara kana keessa namoota hubannoo qaban qofatu milkaa'uu danda'a. Maaliif iyyuu inni hubattu taanaan kaayyoo keef cichoomina hin qabdu taanaan milkaa'uun kee soba jechuudha. Milkaa'uun kee sobaa jechuudha. Namoonni baay'een yeroo maaliif nama lolu beektu maaliif nama ajjeesu beektu maaliif of ajjeesu beektu hubannoo sababii hin qabneef duuba isaanii kaayyoon isaanii maal akka ta'e waan hin beekneef gochaa badii raawwatu jechuudha. Namoonni gaafa nama wajjin walitti bu'anii mana hidhaa galan gaafa nama wajjin jibba keessa galanii maal godhu isaan kun hubannaa waan hin qabneef sana keessa galanii osoo hubannaa qabaatanii hanga fe'e yoo aaran hanga fe'e yoo humna isaanii olitti ta'e tasgabbaa'uu qabu malee nama tokkorra miidhaa geessisuudhaaf ariifachuu hin qabani jechuudha. Saniif iyyuuti kaayyoo keenyaa cichoomina haa qabaannu yeroo hundumaa immoo dubbachuurraa dhaggeeffachuun baay'ee iddoo olaanaa qaba jechuudha. Yoo dhaggeeffanne yaada bilchaata tokko namaaf kennuu dandeenya. Yoo dhaggeeffanne waan bu'aa qabeessa tokko biyyaafillee ofiifillee maatii keenyaafillee nama bu'aa qabeessa taane bu'aa buusuu dandeenya jechuudha. Saniif iyyuu nama hubatoo ta'a. Isiniin jechuu barbaada jireenya keessan keessatti waan tokko dursitanii ariifattanii waan tokko raawwachuudhaaf ofiin si'eetina yookaan ofiin kakaasina jechuudha. Maaliif iyyuu wanti isin amma ariifattanii gootan kun booda isin gaabbisiisuu danda'a jechuudha. Booda isin gaabbisiisuu danda'a. Namoonni yeroo baay'ee gaafa nama miidhanii kaanii hin gaabbu. Maaliif gaabu beektu osoo ittiin yaadiin osoo ittiin xiinxaliin osoo waan tokko isaa adda hin baafatiin nama tokkorra miidhaa geessisa waan ta'eef iyyuu booda nama gaabbisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf nuti waa tokko gaafa hojjenne yookaanis immoo hojii tokko osoo hojjennu hojii sun harkaatii osoo gidduutti waan biraa osoo hojjetaa jirru hojii sun harkatti abalaashee osoo akkas gochuu baay'eera ta'e maal jedha Oromoon otoo fi eegeen teellaa deemtii jedha. Saniif iyyuu boodarra miidhama keessa galtanii kaayyoo keessan karaa tafee milkaa'ina dhabdanii obsa dhabdanii amanamummaa dhabdanii boodarra geessanii otoo akkas ta'eera ta'e otoo gaafan akkas godhe kana otoon akkas gochuu baadhee akkas godheera ta'e jechuurraa har'uma jechuudha. Dhaggeeffattanii kaatanii nama dhaggeeffachuu qofa miti of dhaggeeffachuun isa guddaadha isa caaltu jechuudha.
of dhaggeeffatanii dubbachuun of dhaggeeffatanii waan tokko hojjechuun bu'aa qabeessa nama taasisa malee bu'aa maleessa nama hin taasisu jechuudha. Akkasisiin jedha. Nu immoo akkamidha isa kam keessa jira? Warra bu'aa qabeessa ta'ammoo warra ariifatammoo warra suuta jedhanii yaada isaanii galmaan ga'atanidha. Isaan kam keessa jira nuyi? Kana isiniin jechuu barbaada. Yaadi qabu kanuma natti fakkaata. Kanuma qabadhee dhufe jechuudha. Tarii hin beekamu namoonni dhaggeeffachuudhaaf yaadni isaanii dhibboo namoonni ariifachuutti danda'an jiraachuu ammalaniif tarii nama tokko fayyada kan jedhu yaada koo keessatti itti yaadee fidee dhufe jechuudha. Namoonni hubatoo taatan durumaayyuu hubatoodha waan ta'eef isin ammayyuu hubannaa dachaa isiniif faada walamu isiniin jedha. Warroonni immoo haasa'aatti ariifattan obsa hin qabne nama loluudhaaf nama bakka jibba namaadhaaf ariifatan yoo tarii jiraattan dhugaa dubbachuuf ani namni akkasii ijoollee akkasii argee hin beeku garuu hin beekamu jechuudha. Tarii hin beekamu waan ta'eef iyyuu nama tokko fayyada jedhee yaada. Kanaaf iyyuu yoon isin wanti jedhu yoo isin gaddisiisee yoon isin mufachiisee yoon haasa'an kun isintiin tallee yoo isintiin tolle jechuudha. Naa barreessaa komentii jalatti keessaanis sirrii miti yaadni ati kaafte kunii jedhaatii kottaa na gorfadhaa. Ani nama isin dhaga'uu danda'udha. Nama isin dhaggeeffatudha jechuun ani isiniin caalee osoo hin taane yaada kana fidee kan hin dhufe xiqqoo ishee yaadni ani qabu isiniin qabaachuu dhiisuu maltu waan keessa keenya jiru immoo yoo waliif hirree yoo walitti dudubbanee hin beekamu tarii daandiirra wal buusuu dandeenya wal fayyaduu dandeenya kan jedhu kan fidee dhufe malee namni as keessaa ariifatu jiraate namni nama jibbu jiraate namni kaayyoo hin qabne jiraate jedhee miti kan fidee dhufe jechuudha. Garuu waan natti fakkaate tarii namoota fayyaduu danda'a waan jedhuun qabadhee dhufe yoo isin mufachiise dhiifama isiniin jedha. Baay'ee isiniin jaaladha, baay'ee isiniin kabaja. Yoo isinitti tole share like godhaa, subscribe godhaa. Warri subscribe goone komentii jalatti yaada keessan naa kaa'aa. Yaada irraa deebi'uu qabu yaada itti fufuu qabullee naa barreessaa isiniin jedha. Guddaa isin jaaladha. Obboloota koo, hiriyoota koo, warri naan olii harmee koo kan taatan warri naan gaftan hundi keessaniyyuu galatooma. Isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Kanuma isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadha. Olmaa gaarii naa qabaadha. Jireenya bareedduu keessanaaf jiraadha. Isiniin jaaladha. Hunduma keessaniyyuu I love you isiniin jedhee jira. Nagaa naa ta'a. Uumama hunda uume uumaa damatii. Mootii mootota hundaan olii guddaa damatii. Gooftota hundaan olii cimaa damatii. Beekaa beektota hundaan olii beekaa damatii. Galata kee siifan shubbisa. Galata kee siinan guddisa. Galata kee galata guddaa. Galata kee atiin qabdu mudaa. Galata kee galata kee galata kee galata kee galata kee injiroo kee galata kee galata kee.